warri prosperity dhan kan bilchiginaan irra fudhatte amantaa maka qabdi paartii siyaasaa illee wal fakkaatti gochuu warra keessatti waan gabaabdu sanii kaasa waraan irratti ajaj kudhan qabdi prosperity gospel jedhan mootummaa kan ke rabbi waliin jira rabbi jedhi fudhadheedhan bilchiginaan am yeroo duu silxaan ka እግዚአብሔር ነው ተኻደን dubbasoo lammee sorra ko maal jerseeta akka dhalooti baay'een irra baratuuf adabu qabdaa jirrammoo siif sagadu sammii siif siitay bu'aa wayiitiin shawwadee artistoota cufa wanni bitaniini sun jechuudha. warri simorm dargaggeessa maniidhaati baasanii jeesochuun bilchiginaa fi akka miti jechuudha. kana jechuun sabab sablammoota mirga isaaniitiif falman hundaan akka jechaa jiru addunyaa sirriitti hubatte. warri tokkoffa fuloo godhan maanta namantaa walitti makee hoogganeen fa'a Daani'el Kibret fa'a jechuudha. jechoota dubbinsa summummaa Diyaaqoon Daani'el Kibret yookaan itti kaleenya mari'achiisaan seenaa biyyattii Itoophiyaa kan ta'e kan waajjira muummicha ministeeraa keessa sa'a 24 jiraatu duguggaa sanyiitii fi gochoota jibbinsa summummaa inni haasa'e haasawoota inni haasa'e haasawa sheexaana akka ta'ee fi haasawni kun guutumaan guututti akka hiikamee bulchiinsa Joo Baayidanii fi mootummaa Ameerikaatiif dhiyaatuu fi namni sunis akka seera addunyaatti yakkaan gaaf itti gaafatamu miidiyaa biyyattiitiin kana jechuun sabni tokko biyyattii san keessatti akka hin jiraanne lola labse lola hamaa labse lola addunyaa rifachiisu lola mootummoota addunyaa dallansiisu labse jechuudha. TPLF hin jenne beekan Tigraayonni uummanni Tigraay akka sabatti isin nyaatanii uummanni kun uummata badaadhaa uummata bulguu caala sheexaana badaa uummanni kun jennee ilmaan keenya ijoollee teenya xixiqqoo barsiifna jedhe. kana jechuun ammoo Tigraayotaaf TPLFoota qofa osoo hin taane qaama kamuu kan mootummaa kana dura dhaabbatu kamuu ciraaqnoo kan jedhu jechuudha. kana jechuun sabab sablammoota mirga isaaniitiif falman hundaan akka jechaa jiru addunyaa sirriitti hubattee jirti. mootummaan Ameerikaa haasawa jibbinsa kan gorsaa ministeera muummee Abiy Ahmed ta'e Diyaaqoon Daani'el Kibret balaaleffatee jira. miidiyaalee guguddoon addunyaa akka Yahoo News Reuters fa kana barreessaati jiranii sanirraa asufnu ቪዲዮ sun dhageenne deebina አየ ቪዲዮ san dhaggeeffadhaati wal deeb እነዚህ ሰዎችና እነዚህን ሰዎች የመሰሉ ሰዎች እንዳይደግሙ ማድረግ ነው። እነሱ የመጨረሻ ከዚህ በኋላ እነሱን የመሰለ ሰው እንዳይፈጠር መደረግ አለበት። በምንም መልኩ እንደምታውቁት ሰይጣን ከወደቀ በኋላ ሰይጣን የሚመስል ሌላ አልተፈጠረ። ከሰይጣን የመጨረሻው ሆኖ ነው የቀረው። እነሱ የመጨረሻው ሆኖ መቅረት አለበት። ይሄን ሊደግም የሚችል እንዲህ አይነት አረም ሊያፈራ የሚችል ምንም አይነት መሬት መፈጠር የለበትም እዚህ ሀገር። ወሪኩን በዱቀብ uumamni akka isaanii lafa jiraachuu hin qabu. lammata akka isaanii fi warri isaan fakkaatan hin uumamnetti balleessuu qabna. uumamni akka isaanii lafa jiraachuu hin qabu. lammata warri kunii fi warri isaan fakkaatan akka hin uumamnetti balleessuu qabna. namni isaanii fi isaan fakkaatu sichi uumamuu hin qabu. akkuma beektan seexana booda seexanni biraa hin uumamne. jarri kunis akkas ta'uu qabu. lafti jara kanaa fi kan akka isaanii baattu jiraachuu hin qabdu. fakkeenya waan hamaa fi bulguu goone ijoollee keenya ittiin doorsisuu qabna. ijoolleedhaan isin nyaatu jennee doorsisuu qabna. ከሰው ልቡና ውስጥ ከታሪክ መዝገብ ውስጥ ነው ተፈቆ መጥፋት ያለባቸው። kunini gorsa muummichi ministeera Abiy Ahmed Diyaaqoon Daani'el Kibret jedhani namni kunini daaqoon jechuun nam cheerchi hojiin isa sila cheerchi keessatti rabbi tajaajilu hoogganaa amantaati. ammaan tan garuu beeta mangisti keessatti Abiy gorsaa jechuu waan amantaan gorsu jibbiis gorsaa walijjecha gorsaa badiinsi biyya gorsaa jechuu. armaan dura Daani'el Kibret kireeditii isarratti yeroo baay'ee irra dubbachaa turre waan kana Abrahaam Gabaas bareeda armaan dura irratti hojjechaa ture. rakkoon keessatti argin sun by the way USA fa miidiyaan ilaalee walirra fuudhanii ittiin gabaasuu jiranii Daani'el Kibret yeroo baay'ee deddeebiin Oromoo jechoota abaarsaa amaama Oromoon jechuusaa addunyaa waliin beekaa Islaama akka inni uummata Musliima kan itti jibbu Protestaantii akka inni itti jibbiin beekanii namni kun Abiy Ahmediif ammoo gorsaan namni itti dhiyeennaan maal jedhanii wanni walaloo akkana biyya jaalatana namni barreessinam suni jechuudha. so biyyi warra akkanaatiin bultu carraan isii maal ta'uu danda'a is obvious. kanaan wal qabate yaa'oon ibs gabaasa wayii qabatee gabbee jira. gabaasa sunirra maal jedhee spokesperson Ameerikaa net prince dubbi himaanii waajjira dhimma alaa Ameerikaa jechi namni kun jedh biyyatti waraan hama wal balleessuutti akka fiduu danda'u. balaaleffatee jira. Daani'el Kibret jechuun armaan dura miseensi paarlamaa hoomirra kaasee Abiy Ahmed jaalkiyyan tuqan jedhe biyyi warra akkasii gorsa addunyaan ammoo cufteetti daawwachuu jirti jechuudha. Haasaan namicha kana baardaar itti na darbe ka godhame ayyaana bariinatti fakkaata bakka
deeggarsa waraanaa fi namoota buqqaaniif walitti qabamaa turetti waltajjii sanarra kantiibaa magaalaa Finfinnee kantiibaa itti aantu Adaanach Abeebee fi pireezidaantii naannoo Amaaraa Aganyoo Tashagar bakka turanitti namni baay'een galma keessaa harka hodhau agarta akka translationidhaan dhageessanii jirtu haasaa warri kun seexanni yeroo jalqabaatiif badee ergasii seexanni biraan dhufne addunyaatti warri kun akkasii baduu qabu sammuu namaa keessaa baduu qabu diina guddaa jedhee irra deddeebiin yeroo baay'ee waanuma himaa turedha namni kun dubbii himaa gorsaa ministeera muummeeti kanaaf haasaan jibbiinsaa hamma kana ga'u karaa waajjira ministeera muummee ka darbee jedhee fudhata addunyaan baay'ee maaliifi real face of Abiy Ahmed namichi kun gorsaa isaati bakka bu'aa waajjira ministeera muummeeti bakka bu'aa Abiy Ahmed yeroo baay'ee irra deddeebiin waggaa 2-3 waggoota 7 darban olaaltan haasaan Abiy Ahmed borga nama godhu karaa Twitterii faa karaa social media Daani'el Kibrat argaa turre baay'ee jecha aram jedhu tokko ilaaltu aramaa kan jedhu jalbultii isaarratti barreeffama nama kana social media isaarratti agreeti bariitu Abiy Ahmed aram mannaqa laallebat jedhee ummata biyyatti namni waan Abiy dubbatu barreessu tokko nama isa bakka speechiin Abiy Ahmed godhu nama kanaan barraa riili jechuun waan namni sirriitti kan beeknu kanaaf wanni namichi kun dubbatu maalidha tokkoffaa jibba amantaa isaa kan hin ta'in jechuu amantaa protestaantii amantaa waaqeffannaa amantaa musliimaa kabira jibba saba isaa kan hin ta'in saba Amaaraa ala kan ta'e diina Itoophiyaa akka ta'e irra deddeebiin dubbataa ture Oromoo irratti dhaadataa ture amantaa musliimaa irratti dhaadataa ture amantaa protestaantii irratti dhaadataa ture wanni kuni dhufee maal ta'e mootummaa ta'e jechuudha ejjennoo mootummaa Abiy Ahmed ta'e jechuudha egaa haasaa Daani'el Kibrat kana dura sirra deebiidhaan haasaa turre irra odeessaalee keenya irratti satti soduu irraa hojjettee turte gabaasuma kana ilaalaatan ture gabaasaa AFP kana maal jedhu Director Human Rights Watch Laatishaa Baadar gama isaaniitiin dubbiin akkasii yakka waraanaa labsuudha jechuudhaan wanti isaanii kaasanii inni jira sababni isaas amma TPLF dubbatamee waan jedhu of keessaa qaba TPLF fan dubbadhee jedhee deebii kenneera Daani'el Kibrati TPLF jechuun garee deeggartoota mataa isaa danda'e of keessaa qabudha beekte garee siyaasaa tokko qaama tokko haa ta'uyyuu malee deeggartoota miiliyoonota lakkaa'aman dhaabaa of duubaa qabudha gareen kun guutummaan guutuutti lammata akka daftee hin biqilletti akka deebitee hin biqilletti hundeedhaan buqqisnee barbadeessinee dhabamsiisuu danda'utu irra jiraata seenaan isaaniillee baduutu irra jiraata seenaa keessatti illee waa'een jara kanaa galmaa'ee taa'uun irra hin jiraatu guutummaan guutuutti dhabamuu danda'utu irra jiraata daa'imman keenyaaf dura bulguudhaan doorsisu natti fakkaata mallattoo bulguudhaaf kennaa turre sana isaan kanaan ittiin akka bulguutti itti fayyadamne daa'imman keenya illee bifa sanaanidha kan nuti qalaasisaa guddisuu nurra jiraatu jechuudhaan wanti inni kaasanii jira kun labsa jibbiinsaa hammam gadi fagoo akka ta'eedha beektee kan inni sitti mul'isu kanadha ifaan ifatti balaaleffachuu irratti kan isaan argaman dhaabbileen akka Human Rights Watch akkasumas qaamoleen garaagaraa dhimma duguuggaa sanyii irratti akka waraanaa irratti qorannoo geggeessan gabaasuma kana keessatti kan hammatamanii gochi kuni haleellaa sababa eenyummaatiin namoota irratti dhaqqabuudhaaf danda'u haga yoonaatti illee dhaqqabaa jiru amma fakkeenyaaf dhalataa Tigraay sababa taate qofaaf TPLFin hidhataa qabda jedhamte sababa eenyummaa keetiin haleellaa sirriitti raawwatamu sana daran kan hammeessu ajjeechaan jumlaa ajjeechaan eenyummaa giddugala godhate duguuggaan sanyii eenyummaa giddugala godhate akka hordofu kan taasisudha jechuudhaan qeequdha United States qofa osoo hin taane UN United Nation balaaleffatee haasaa nama kana guyyeessa Itoophiyaan hate speech irratti labsii qabdi oduu sobaatii fi haasaa jibbiinsaa kan jedhu labsii baasaniidha eenyu hojjeta labsiin sunini mootummaan Itoophiyaa seera qabaas ittiin attaak nam godhuuf malee seeru jirru oolchuuf miti seer dhiisi heer biyyattii guddichi aga darbate gaggate yaayyuu ture jechuun arma irratti Daani'el Kibrat miidiyaan gabaas kan hojjete Agence AFP Associated Press dubbisee ture barreessee fi maal jedhee deebisee anini lafirra baduu qabanii bulguu seexana baduu qabdee kan jedhan TPLF jedhan TPLF jechuuni partii uummati Tigraay guutuun ittamanii waliin loluu jiru jechuudha. Haasaa kaleessa Antonio Guterres irra guddaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii dubbatiin bee TPLF uummati guutuu waliin loluu jirtu uummati waliin Daani'el Kibrat jechisaa TPLF fi miti
Taargeetli uummata Tigraay guutuun lafirra barreessuu murteeffatanii jechuudha. Kanaaf dubru gudeetan, kanaaf kumijjeetan, kanaaf kumaatamee dhumatee jechuudha. Bileenis iyyuu millee akkasuma jedhanii gaafatan. Bileenis iyyuu miidiyooti junta jechuun TPLF jechuudha. Associate Press laar warra tiksee loonii akkana yaaddu beek. Tiksituun loonii warra kan caala sammuu qabdee wannan jedhuuf beekatan. Itti bilbilaan miidiyaaleen juntaa karaa feetanii toroggoma malee ሚዲያ አራብሲቴቹ ሚዲያ ለዱኛ ወርኩፋ ከሲቴቹ ዳንኤል ክብረት ዋን ካና ወልቀብሲቴ ዋን ቶኮ አርማንዱ ረዱ በደ ዳንኤል ክብረተቹ ወሪ አመንተ ጽንፈኛ ሁን ኤክስትሪሚስት ዳናም ወሪ አሜሪካ ሁን ፋየሮዱ አመንተ ሙስሊማ ካና ባሩ ፊ ኢስላሚስት ኤክስትሪሚስት ዳኒ ሙስሊማ ባረመለ ኤክስትሪሚስቲን ሀማምቱን አመንተ ጩፍ ከሰትን ጣላት ወሪሱ ወልት ዱፈ ፕሮስፔሪቲ ጎስፔል ዋንጀዳን ጃሬቹ ፓርቲና ቢቱንን warra kan gochi seexana labsuun irra jaaramte jechuudha. Ajaj kudhan qabda akkuma matsaafa quddusi warra kiristaana keessatti asirtu tizaazaatedha. Akkasii miti ajajoota kudhanan ittiin bultu keessa warri prosperitiidhaan kan bilchiginaan irra fudhattee amantaa maka qabdi paartii siyaasaallee wal fakkaatti gochi warra keessatti waan gabaabdu sanii kaasa waraan irratti ajaj kudhan qabdi prosperity gospel jedhan. Nami jeesu irra maal jedhan seeta ati mootum biyyitan te caalaa mootummaa keetiif amanama ta'uu qabda. Sababi immoo nageen kan kee kaayegis bilisummaa kasii kennis kasibadhaa dhullee mootummaa keeti. Kanaafu mootummaa kan kee rabbi waliin jira rabbi jedhi fudhadheedhaan bilchiginaa namni yeroo hedduu silxaan kee egzaabeer noote haadireen dubbasu no kan lammeessu rakkoo maal jedhseeta kan kee akka dhalooti baay'een irra baratuuf adabuu qabdaa jedha. Adabuu qabdaa jedha warra immoo siif sagatu sammii siif si ta'e bu'aa wayiitiin shawwadeedha. Artistoota cufa wanni bitanii sun jechuudha. Laal practically commandment kan waan ajaa'ibaa keessatti argama. Kaan maal jedha you shall not criticize or question the state. Waan mootummaan jedhe komachuun qabda. Akka inni siin jedhe fudhachuu qabda. Fudhachuu baannaan ati yakkamaa jechuudha. Kanaaf biyya amma dhufee seera labsa seertuun keessa paarlamaa keessatti harka baaftee wayitte akka caaluufa gochinni guldeemennaani yakkamaa inni ijjeefamtaa jechuudha. Afreessu irra maal jedha seerisa keessa gabaabseesan ta'e you shall answer yaamichi waraana biyyiti tesi gootu akka waraan jihaada yookaan kuruseedii fudhadhi lolii jedha. Yaamichi waraana biyyiti si gootu yiteetiif jettee yoo doote biyyeen ati gubbaa jootsuun sii kalchite gannatti seenta yoo lubbuun jiraata immoo umrii dheerattaa'edha. Daani'el Kibrat fa'aa waan akkana appilaayi goote jechuudha. Waan kana prosperity gospel kitaaba keessa dubbisaa nam ijjeesuuf nam laal maal jedhu irratti mallaal nam si morm diin kan ke ijjees yakkama ijjeesochuun cubbuu miti jedha. Kanaaf dargaggeessa diina dhani warri si morm dargaggeessa mani dhaati baasan ijjeesochuun bilxiginnaa fi yakkaa miti jechuu warka warri tokko foloo godhan maanta namanta walti makee hoogganeen fa'a Daani'el Kibrat fa'a jechuu biyyatti durii akkanaatiin bulta jechuudha. Daawwattoota keenya haasaa Daani'el Kibrat dhimma Oromoo fi amantaa Musliimaa irratti dubbate immoo gabaabsinee walitti deebinu. አንዱ አሁን ዋና ሽፋን ሲሰጥ የነበረ ድሬዳዋ ሀገረ ስብከት ውስጥ የነበረ ሰው እዚህ አትላንታ መጥቷል ሲሉኝ ነበር። እዚህ አትላንታ መጥቷል እንደውም እዚህ ቤተክርስቲያን መጥቶ ዘምሯና ያሉኝ እዚህ መጥቶ በኦሮሞኛ ዘምሯል ሲሉኝ ነበር። ገበያ ነው ብቻ በኦሮሞኛ እንደዘመረ ነግረውኛል። እኔ እንደው በቤተክርስቲያኒቱም አስተምሮ የሚያምን ሁሉ አይመስለኝም። እንደውም እዚህ ሀገር እኮ የኦሮሞዎች ተጨቁነናልና የኦርቶዶክስ የኦሮሞ ቤተክርስቲያን መመስረት አለብን የሚል አቋም ያለው ሰው እንዴት መጥቶ እዚህ እንደዘመረ መድኃኒዓለም ነው የሚያውቀው። መቼም ምንም የማያውቁት ሀገር ሂዶ አንጥፉልኝ ያለ የሚባለው ተረት ሁሌ ነው የሚሰራው። ለምሳሌ የኢትዮጵያ ክርስቲያኖች የተቀደሰች ከተማ በሆነችው በአክሱም መስጊድ ካልሰራን ሙስሊሞች ተጨቁነናል ማለት ነው በሚል ከ1985 ዓ.ም ጀምሮ ፕሮፓጋንዳ በመነዛት ላይ ነው። ብዙ በየዌብሳይቶቻቸው የምታዩት ነው። አክሱም ከተማ መስጊድ ካልሰራን በቃ እኛ ሙስሊሞች አይደለንም ማለት ነው፣ በኢትዮጵያ መብታችን ተነክቷል የሚል እምነት አላቸው። በሚገርመው ሁኔታ ግን በሳውዲ ውስጥ እንኳን መካና መዲና በመላ ሀገሪቱ አንድም ቤተክርስቲያን የለም። አሳንጀል ቀባ ከዳንኤል አሜሪካ ኩታ ቡልቺንስ አትላንታቲ ጎዳሜነ ተፈካታ ጆርጂያ ከሰቲ በተስካነ ከሰዳ አባቴ ዋይ አባ አመንታ ኦሮሞ ተኮረቲ ሆዱበቱ ከዳገኘ ቱሪ አፋና አማሪፋ ዋንቴፍ ሰዓትን ዴሜጅራ ማልጀዳ ነምኒ ኩን የደና ኦሮሞቲ ወገና አመንታቲ አመንታ ወል ፈካት ዳንኤል አፋን ኦሮሞቲ ማሊፍ ፋርፈቴ ጋሩማንሳ አፋኔቹ ኤኙማ እኒ ከሎላፊ ጅሩ ኤኙማ ቶክቲ ኤኙማ አማራቲ ሲገለ ዮ አመንታታቲ አባ አመንታ ሰኒ ወል ፈካት አክሚት አፋን ኦሮሞቲ በከ ከነት ሲርቤ ረቢቱ ቤገ ዴ ዋቃ መቃዳ ቤታ ከቢራ ታኔ ከፉዳኔ ጋፍሳ ነብይ ነጋ ቱርቴ አክሱም ከሰቲ መስጊደኑ ኢጃራ ጀደኒ ወር ሙስሊማ ዱበታ ጅሩ አክሚት ታአ ከጀዱ ጋፊን አክሚት አክሱም ከሰት አክሱም ለፋ አመንታ ኦርቶዶክሲ ቲ ቤከሙ መስጊድ አክሚት ኢጃራም ሳውዲ አረቢያ ከሰቲ በተስካን ኦርቶዶክሲ ኢጃራ መንጅሩ ጀዴትሞ ክሌሚ አከሲ ሰገይታ namni kun Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa nama mootummaa keessa garaagarummaa yaadota divisive
hawaasa qoodan ka eenyummaadhaan ka garaagarummaa amantaa hin fudhanne labsaa ooluudha.